استركي إمامو عللش عند سو نفسي اتجنكي إمامو شفاعة عمي هونش عند اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استركي إمامو عللش عند سو نفسي اتجنكي Oromoon biyyattii kana dhagayanii irraa waliin jiran giifara Oromoo ta'e kan Ameerikaadhaaf Kanaadaa keessa jiru Awustiraaliyaa keessa jiru mucattii tana argee namni irraa hafuu ni jira jedhee hin yaadu. Namni hafuu irraa ni jira jedhee hin yaadu. Beekaa ukkaamsee abbaan humnaa akka taa'e mucattii tana biyya kana keessatti ukkaamsee abbaan humnaa tasaqaa osoo toleeti uummata tiktookii kanarraa fixee ofii nyaachuu barbaadu jechuudha. Ka dhiiga Oromootiin ofii goobe ka dhiiga namaatiin ofii goobe. Bakka hin jiraamiti mucattii tana mataa gadi qabee ofii jiraachuu barbaadanii mucattii tana geemi taphsiisuu dhaban. Maa deemaniiti mana isii dhaqanii nyaatanii dhuganii mana ijoollee fi waliin suuraa kanii poostii godhaan jiranii arguu dhabanii jireenya isii an guyyaa takka mana isii dhaqan beeku mana isii dhaqanii jireenya isii argaa jiran. Mucattii tana kootu jedhaniitiin biiftaroota dubbisanii koottaa taphsiisa waan qabdanii mucattii tana bira dhaabadha akkana dhanii wayii himuu fi wallalanii hin wallalle beekaa ukkaamsanii irra taa'anii jechuudha. Ka isiinuu itti himatte barbaada. Kaisinu itti himattee na tarsiisa. Ada faate waan tokko beeku ifa majjini anillee akkuma xaara gara keerginaasitti seene wanni beeku qabdan waliin somnu dhugaa walitti himnee wajjiteefna Oromoo waan lama barbaada namni keenya kun okay tokkoof irratti faayidaa ofii barbaadan maqaa nama tokkootiin gadi baanii faayidaa ofii barbaadan lammaffaa irratti immoo jechuudha. Dubartoota akkanaa kanas ta'ee namoota rakkatoo gadi bu'an kana waan ani beeku akka waan hin jiraamiti murtiin tun rabbumarraa dhuftee gadi qabuu barbaadan nama gadi qabu immoo rabbi qabuun oolu rabbuma xoon nama qaba ani waan tilmaame keessaa dhiifama isin garuu biyya tokko jirtanii ani omallee na gochuu hin danda'anii an dhugaa rabbi haqa rabbi yoo dubbanne jechuu ka soba hin qabne akka nama tokkootitti akka ilma Oromootitti asli an dubbachuun barbaadu sanatti baay'een jaaladha garuu erga rabbiin isitti na fideen dubbadharra akka nama Oromoo tokkootitti tokkoffaa kenna waan ta'eef lafee teenna waan ta'eef intalli tun intala isaa waan taateef intalli tunii obboleettii isaa waan taateef intalli tunii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh niitii isaa waan taateef mucattiin tun asliif waa hunda isaati intala sikkoo mandootii tokkoffaa akka ilma Oromoo tokkotti Dr. Asli ni komadha. Kanaatum qarqaarsa qofa guuree achi isii fiduu osoo hin taane carraa geemii taphachuu akka isin argattu gochuu qaba dirqama isarra jira. Tokko. Lammaffaa abbaa Oromooti jettaniini haadha Oromooti jettaniini nama Oromoo lubbuu keessatti qabee deemu jettaniini rabbii Oromootillee jettaniin lammaffaa irratti mubaarak musammaa akka ajaa'ibaatitti komadhaam eegesin rabbii keessan gootan anaaf garuu rabbii miti jechuudha maal yoo jettan mana isii dhaqee ramadaana keessa viidiyoo la nattin tolu mikanaatum akka keessan kabajaaf jaalala sobaa namarraan barbaadu ani rabbiin tokkicha na jaalana naaf gahaadha biyya illee jirra homallee na gochuu danda'an biyya kana illee jiraannaniin ka duraanii caalaa daran amma onnee dhaadhee jira homaa na gochuu danda'u namni ala okay rabbii tokkicha malee sababa kanaaf mana isii dhaqee ramadaana keessa viidiyoo waraabee jira akka namni isa jaalatuuf akka inni rakkattu bira dhaabataniif kushiinaa dhaabatee natti nufin dalagee fakkeessa viidiyoo waraabee hanga ijoollee biroo jala fiigee beellama geemii qabsiisee taphachisiisu mucattii tanaa dhageettii erga Oromoo biratti qabaatan jechuudha maaliif gadi baanii taphachiisuu dhaban lama sadaffaa mucayyoo tanaa all notification irra qaba yeroo isii liibii seentu direct message natti dhufa garuu jala hin dhaqu sababni isaa humnati yawaan beekuuf hin saalfadha giiftaroonni teenya ta Oromoo guutumaan guututti osoo kutaan addaan hin qoonne giiftaroonni teenya ta Oromoo haga bakka dabbaa fi agartee harmi huccuu asiin biinxamee gayyaa jiru mucattii miskiina jireenyisii addunyaa irratti qormaatatti ta'e tana leeshi si liibii jirtuun arganii leeshitti guranii giiftiin darbineef ijoollee biyya Arabaa tanatu habaaboo fi onnee fuudhee ol darbaaf malee guyyama takka giiftara Oromoo kutaa 11 kana dogongoree irratti giiftii kennu argeen beekwaan maan na godhan
sumuni shilingi na kennan barbadana kutatani rizqin ti rabbi tokko charka jirtiyana sadafa nane afafa chukiya afrafa nuti kana akka oromummaaf akka oromootitti wal komannus ani garu ifamana rata kutambro nuti kutaan arsii kun abaarsa qabna beekumsa nurra taree gootummaa nuti nurra taree wallaalumsatu yu namni yoo baay'ate aslam maayimi taya wallaalatu matara nu dachay anin beeku malee ijoolleen kutaa sikkoo mandootuni amantan istan kutaa kamiyyuu gadi nuti bal'inna lafaatin baay'inna namaatin nama caalla malee kutaa sikkoo mandoo kutaa kamiyyuu gadi maaliif jedhana gaafadha gaafa mucaan harargee mucaan dhiyootana kaayiroo keessaa gale okay biyyatti amrii ta'ee gaafa inni kaayiroo jiru ijoolleen jaarraa abbaa gadaa warri harargee jechuu tokko ofiitiin gatii itti kafalanii mana isaallee adda qabanii fi mubaarakiin giiftiin amalaan qabatanii akka inni isa gargaaru goosisanii hanga biyyaatti akka inni galu taasisan ijoolleen kutaa biroollee nama ofii akkasumatti saappoorti godhan waan addunyaan guutuun beeytuuf fakkeenya fudhadhe malee kutaa biroollee akkasumatti baay'eetu jira garuu ijoollee sikkoo mandoo anarraa kaasee mucayyoo tana namni tokkichi itti gaafatamummaa akka jarri fudhatteessan fudhatanii waa godhaniif hin jiranii kanaaf dhaamsi kee qaxumuraa hundi kennaa viidiyoo isiif dalayne jechuudha viidiyoo dalaynee fi geemii taphachiisanii waan tokko biyya san keessatti illee jeequmsa maataa hin godhatanii ani hin beeku waan ijoollee ofii ittiin tajaajilatan osoo godhanii fi maatii kana jilleeni I don't know sponsor isaanii boo doolara 500 yoo argatte wallahi billahi diqqaatee guyyaa torban takkaa fi ifaa mana ofirra qaban biyya tana keessa rakkoo hamtuutu jira rakkoon hamtuu hin jiru maal inni ijoollee tanaaf waliin itti laazim eetii takka ofaa lama isii barbaachisa takka saaloonii bakka ijoolleen isiitti taphataa ooltu lama bakka kifilii isiin bultuu isii barbaachisa jechuudha bakka galgala ijoolleen gachiisanii bulan eesii lama barbaachisa eesii lama biyya kana keessatti bitachuudhaaf dirqama doolara 500 doolara 600 si gaafataa jechuudha anamma kawataa fi gubbaa jiru kana doolara 500 galche birri biyya kanaa kuma 20 takka baasee jechuudha galfadhe takka si barbaachisa eesii kun ammoo oxaarii akka malee nyaata oxaariin biyya kanaa oxaariin biyya kanaa ifaa fi gaafata namu tuqaan jiru inni mallee qeeqaan jiran maali rakkoo oxaarii akka malee ifaa si gaafata ifaa biyya kanaa guutuudhaa fi dirqama guutuu qabdaa jechuudha yoo xiqqaate doolaarri dhibbaatu iyyuu siin gahu ni beeka namni biyya kana jiru jechuudha kiraa manaa achirraa jira ishi itti aslaa kai ka bambarsi daa'ima itti aslaa kai ka aanan daa'ima itti aslaa kai ka nyaata daa'ima daa'imni kun ilmoo takkaa miti ilmoo shani ilmoo kanneen akkamitti guddifti waa meeqatu itti jira ishi isiin an handhuura hin qabu jetti kiniinidhaan jiraatti dhageeffadhu kiniinidhaan jiraatti nyaata nyaachuu hin dandeessu usuu hadha dheengadda abbaan manaa isii bakka loloosan ture usuu isa lubbuun irraa dabartee mucattiin tunis ijoollee waliin mana du'aatti namni tokkichi dhaqee gargaaru hin jiru jechuudha. Ka dirree san dhaqee hundi suuraa waliin qabuudhaa fi viidiyoo irraa waraabbatee laayikiidhaaf fakkeessuu qofaaf mana isii dhaqa. Ani wallahi mana isii hin dhaqu jedhee ture. Abbaa manaa isii karaatti argee waan rabbiin harka kiyya keessa beeku kennee fi bira dhufe ramadaana keessa. Dhiyoo tana isumaa ijoollee tanaa waliin akkanatti taa'u qabaadheetii miti rabbiin natti ragaadha leenca kennee fi haa hamile ma horatu jedhee. Qabaadheetii miti jechuudha. Argite wallahi rabbiitiin afaan kee qabu osoo hin ta'in gaafa ati leenca sana kennitu rabbiin ilmoo an jaaladhu kana nan guddifachisiin sumuluu ofirkaan qabnu noo yaani maallaqa hangas dhabnee osoo hin taane wanti hundi harkas hin jiru beeyte inna har maallaqa ofirkaan qabnu gaafas immoo gammachuudhaan deemnee baafannee jechuudha ni hin qabna wanni nu qabnu garuu nurkan jiru kalee maallaqa oromoon nu xurtisan itti yaalamee hafeeti borummaan kiyyasan yoo isin kaatee narkaa kufte waan mana yaalaa ittiin geeffadhu qabu ilmaan kiyya tokkoffaa ijoollee adaanaa keessaa baate ji'atti mana yaalaa geessa taaksii dhaqaa galaan birrii 600 kaffala ofii kiyyaa ammoo guyyaa 15 dhaqaa gala birrii 300 kaffala 150 deemee warri biyya kana keessa jirtan zamaalikiin yoo beektan ta'e jechuudha qorichi an fudhachaa jiru akka addunyaatti mana yaalaa kamiyyuu hin argamu.
mana yaalaa mootummaatiin fudhachaa jira. Guyyaa 15 cheekaatti godhama. Hannuura malee wallahi rabbiin koo kana argu ani waan ilmaan afurii miti ilmaan tokko ittiin qabaadhe. Wanni kun dura namaan adaabu jiru dhugaa kalee na gargaartan waan isin na gargaartanii namni jalaa dhufee isin barreessan isin nuti roskinu nama kamuutu beeka. Torbaan keessa birrii 3,000 galchuudha. Ilmoon an jaaladhu kana rabbiin nan guddifachiisin maallaqa sanirraa guyyaa tokko fayyadamee hin beeku. An maatii na gargaaraa jira jechuudha. Warri as jala deemtoota makiinaa qabu baajaajii qabu jettan makiinaa qabna dhuga. Makiinaa sana addunyaa hunda beeka. Makiinaan sun amma caccabdee dalagaa hin jirtu. Namni martuu namni biyya kana keessa jiru hin beeka jechuudha. Waan Oromoon hin gooteeni itti yaalamee ilmaan biyya kan ga'oodhaa saniin jiraachifataa beekanii. Ani maallaqa maatiin kiyya obboleeyyan kiyya na ergi. Sabab follow si godhee jira, follow si deebisee jira. Lakkoofsa WhatsApp keetiin argi haadha faate nama lakkoofsa si nagaafate lakkoofsa mucayyoo yookaan hin amma haa dubbattu yookaan immoo na ergin ergaa. Mana kiyya jalatti nama beeku keessa Oromiyaan beekaa hiriyyaa tiyyaa. Waalaikum salaam warahmatullahi. Wal dhageeffadha yeroo tokko. Wal dhageeffadha haadha faate. Akkanumatti haasa'u Himeefin fixa waan wanni kana waan waa qabanii jedhanii haasa'an kan. Makiinaa qabna makiinaan suni hamma eega dhaabatte iidii ramadaanaa keessa dhaabatte. Eega bitamte gaafa Oromoon maallaqa nu buusu san garaa kiyyatti an hoolaa takka bitadhee hin qallabamne rabbiin ilmoo tiyya kana nan guddifatti. Kanaatu ilmoon tiyya tun boriyoo isin qubte waan ittiin hin kaafatu. Miira keessa seenin addaa tiyya. Miira keessa seenin. Lubbuun na keessaa bahu taatu. Operaasyoonii godhadhee asiliin hin beeka jechuudha. Guyyaa sadiitti maallaqni osoo isiin hin dhumatini deemiti ilmaan tiyya kanaa waan abiti ani yoon du'ellee ilmaan kanaaf faayidaa taatu. Garuu sun akkasumaan qabee taatu isaa miti ka'oofu namatu oofu. Birrii 3,700 gachiti ani ammoo ji'atti ilmaan tiyya birrii 15,000 kan hin baasu. Aannan isaanii daayiparii isaanii waayiftii isaanii waan isaan nyaatan waan isaan dhugan jechuudha. Homaa faayidaa wayituu nuun qabdu. Yoo ani ammoo makiinaa san ka'ee gurguree ilmaan tiyya kana daa'ima tokko naan baastu jechuudha. Qorqorroo taate osoo makiinaa qaban baajaajii qaban jedhanii olii gadi oofanii guyyaa lama haadisii taate osoo amma gurguru hedheeyyuu maallaqa naan baasu. Sun ammoo sanaayyuu yoo ammoo ofirraa baasee maal godha namni akka namni na gargaare beeku. Ani hoolaa takka naa qalaniitiin maallaqa namni na erge sanirraa foon ilmoo tiyyaa naa nyaachisu foon ittiin hin nyaanne. Ilmoon toboriyoo ittiin kutte waan ittiin kaafatu hin qabu. Jechuudhaafan waa bitadhee lafa kaayata. Isaa miti ka dalagu nama dalagaa 3 geessisu torbaanitti. 3 sanarraa fagaazaatu jira. Harka jalaatti deemanii kana qaban sana qaban waan jedhanii kan adda baasee isinii himaa jira. Isinii galee hin argu kiraa manaa birrii 4,400 wanni nuti kaffalu. Mana yaalaa torbaan lamatti ji'atti birrii 600 baasa an cheekaapii gochuudha. Ilmaan tiyyaaf ji'atti birrii 600 baasa. Ofii kiyyaa ji'atti 300 baasa ka cheekaapii malee kan taaksii isinii galee ilmoota mana yaalaa geessuudhaan nama meeqa na barbaachisa. Namni dhufee guyyaa takka nyaata wayii naa godhee ibidda bira danda'e naa bada. Sibiilan na keessa jira amma sibiilli sun dirqama garaa kiyya keessaa bahuu qaba isinii galee waggaa tokkoof na keessa kaa'anii. Garuu sibiilli sun amma na keessaa bahu qaba ganaa qalamee jechuudha. Isin namni barbaadan haati faatallee na dubbisuu dandeessa keessaa sitti ergaa. Nuuraan qabu sibiila hangana ga'uun of keessa deeman nama kiiloo 25 jechuudha. Garuu Oromoon ammoo waan isaan nu callisanii garaa nutti jabaataniif hin beeku. Ani wallahi rabbiin nagaan oolchee na bulchin yeroo kan namni qofa si qabu warri suuraa si waliin ka'u viidiyoo si waliin waraabu mana kan kee keessa beeku ukkaamsa irra taa'e Oromoon kana dura si gargaaranii makiinaa si bitanii maaliif si bita waan garqabanii si gargaaranii Oromoon san quba si qabdi malee rakkinna maas isin keessa jirtu Oromoon quba qabdu jirti an quba qabu keessa waan kana namni tokkichi waan kana dubbatee irraa quba qabu jika quba qabu ukkaamsa irra taa'e Oromoon tagaafa siin dhaltee san quba qabdi malee taachiyaasi Oromoon quba qabdu hin jirtu jechuudha. Biyya Kaayiroo kan keessatti nama tokko kan dandeettii jiraachuu qabu. Haaromsiisuu birrii 40,000 Ada Faatee Profeesar Garalaafoo. Yeroo bakka beekumsaa kana carraa kennaa wayye.
waan akkana haasa'u osoo hin taane gara solutionii jiruutti dubbachuu malee nami Oromoon waan kana quban qabdu akkuma haadhifaatee jette. Amnuyyuu akka mataa kiyyaatitti TikTokii kana imalaalaa waan akkana dhagayeellee hin beeku argeellee hin jiru. Nami tokko kan quba qabu hin jiru Oromoon. Kanaafuu gara solutionii jiruutti gara furmaata jiruutti haa deemnu. Wanni godhuu danda'amu maal? Ayyee. Tokko farratti amma ijoolleen namni lama sadii asirratti qoya arafaate yeroo tokko qoya kasi yeroo takka qoya dubbata. Okay. Wallahi billahi jechuudha. Ilma siqa illaan akka gandaatitti illee miti. Akka gandaatitti illee dubbachuudhaafi miti. Maaliif ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedheedha. Namichi farda yaabbatee tokko duubaa yaabbatee tokko duraa yaabbatee ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedhe jedhan. Maaliif gara fardi dhagayuu sansitu aanaaf jedhe jedhan. Argitanii? Akkuma haa caalu nu jedhe harargeen mancaa garraan tuulamni farda deechisee jedhe. Argitanii maaliif jedhe kana? Osoo arsiin xiqqoo mandoo rifatteefi kutaan Oromoo kutaan kudha takka ni rifataaf mujattii tana. Na'amana kutaan Oromoo kutaan kudha takka ni rifataafi. Siqqoo mandoo inuma hin jirtanii na'amana. Feetu community feete keessa jiraadhu feetu biiroo feete keessa jiraadhu siqqoo mandoo inuma hin jirtan. Yeroo tokko mee arafaate miseejii baay'ee wal fakkaataa asiin furmaata ta'ee yaada. Koomantiin baay'ee wal fakkaataa asitti barreeffamee namoonni baay'een lakkoofsisi gaafatanii mucaan tokkollee Yuroopp irraa Euro 100 takka ni argaaf jedha. Ijoolleen biroo akkasatti gaafata waan ta'eef siifu yeroo tokko sagalee kee ol kaasii koodii wajjin daayirektiin si argatanii nuti miseejii isaanii barreessuu isaan dubbisuu osoo hin taane namni rabbiidhaan si qarqaaru daayirektiin si biraan haa gayu sagalee kee ol kaasii lakkoofsa waatisaappii keetii koodii wajjin ijoollee waan hin beekneef koodii wajjin ittimi yeroo tokko haa qabatanii irra deebi'i ittimi sana booda WhatsApp dubbisanii akkaawuntii sirraa fudhatanii haga dandansii galchanii sababni isaa ijoolleen baay'ee waan barreessanii fazalatti lakkoofsisii akkaawuntii jedhanii. Innis gargaaruun ni mala waan ta'eef namni kennan argaa fedha waan ta'eef kallattii geemii beellamanii isa viidiyoo hojjannaa fi geemii amma beellamanii fi amma daruuri isa kana amma waan isiin boriyyuu bultuun haa qarqaarruuti. Bori ittiin fayyadamu mucaan tokko guyyaa lamatti hin galchedhe ijoolleen biroollee barreessa waan ta'eef geemiin beellama baatii 15 ta'uu danda'a ijoolleen kun immoo torbaanitti guyyaa 3-4 galchuu danda'a waan ta'eef namni 4-5 illee galcheef isiif dhibbi takkallee harka duwwarra hin jirtiif waan ta'eef siifu teenya lakkoofsa kee WhatsAppii sagalee ol kaasii hundi isaanii dhagaa waan ta'eef himiif. Ayyee dubbaa diidama kudha takka digdami koodiin biyya kana diddama eda'uu kaayaati diddama jedha qaba koodii biyya kana. Barreessuu fi jalatti. Natti himi asiin nama hedduutu jira nama dhibba sagaltu jira waan ta'eef. Ayyee duwwaa diidama kudha takka. Koy yeroo takka mama. Duwwaa biraa hambisi plus 20 jedha. Bakka rakkoon qaba akkasitti illee ta'u. Plus 20? Diidama hayyee. Duwwaa kudha takka jettanii duwwaa kudha takka diidami afur. 53. 13 25. Meera deebi takka. Waa kudha takka digdami afurii 53 13 25.